Network subscribe share Nageenya biyyattiif qaban irraa kan ka'e beellama mana murtii irratti hin hirmaanne. Manni murtii federaalaa olaanaa dhaddacha liddataa dhimma uggura qabeenyaa irratti murtii kennuu fi deebii abbaa alangaa dhaga'uuf har'a sadaasa 3 bara 2020tti beellama qabeetii ture. Garuu beellamicha irratti himatamtoota keessaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadii fi aangaan koongirensii federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa osoo hin argamin hafaniiti jiru. Dhaddacha har'aa ooleen manni murtii himatamtoonni kun maaliif akka dhiyaachuu dhaban kan gaafate yoo ta'u, hidhamtoota mana murtiitti dhiyaatan keessaa miseensi koongirensii federaalistii Oromoo Hamzaa Booranaa deebii mana murtiitiif kenneen Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaan haala qabatamaa amma biyyattii keessatti ta'aa jiru irraa yaaddoo guddaa waan qabaniif beellama kana irratti dhiyaachuu hin dandeenye jechuun mana murtiitiif yaada kenne. Haala amma deemaa jiru kanaan miidhaan hafuuti yaaliyyoon irratti taasifame biyyattiin ni diigamti balaa kana hambisuuf mana murtii irraa hafuu isaanii mana murtiitti hime. Manni murtii beellama biraa sadaasa 15 bara 2013tti qabeetii jira. Oduu uggura geejjibaatti yoo darbinu labsiin uggura geejjibaa marsaa 5ffaa guyyaa lammaffaa guutuu Oromiyaa keessatti harka caalmaan hojii irraa oolaa jiraachuu qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa BBS'tti himaneetii jiru. Labsii qeerroon labsame kana hojii irra oolchuuf daandiileen gurguddaan magaalaa fi baadiyyaa godinaa fi godina naannoo wal qunnamsiisan qeerroo Oromoo kan labsii uggura geejjibaa kana labsan cufameetii jira. Konkolaattota labsii uggura geejjibaa cabsan irratti kaleessaa fi har'as tarkaanfiin fudhatamaati jira. Konkolaachiftonni uggura cabsanii socho'an osoo tarkaanfii qeerroo jalaa miliquuf ariifatanii kanneen garagalan baay'ee ta'uu gabaasaaleen Oromiyaa irraa nu dhaqqaban ifoomsa. Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay keessatti labsiin uggura geejjibaa marsaa 5ffaa guyyaa lammaffaa haala bareedaan hojii irra oolaa jiraachuu qeerroon Awwadaay irraa dubbifne BBS'tti himeetii jira. Daandii magaalaa fi aanota Awwadaay wal qunnamsiisan cufaa ta'uu kan hime dargaggoon kun uggurri kun parsantii 95 ol hojii irra oolaa jiraachuu hime. Uggurri kun kan jedhe maddi keenya Awwadaay irraa dubbifne kun magaalota akka Haromaayaa, Dhangalgoo, Qarsaa, Qobboo, Langee, Calanqoo, Baroodaam, Karramillee, Baabilee, Giraawaa, Baddannoo, Burqaa, Miidhagaa Lolaa, Facaatuu, Jaarsoo, Ejersa Goorom, Gursum, Baabilee, Faddis Bokkoo, Hararii fi naannoo Hararii akkasumas dirree xayyaaraa keessatti guutumaan guututti hojii irra oolaa jiraachuu maddi keenya kun BBS'tti himeetii jira. Lafti baha Oromiyaa haala kanaan labsii hojii irra oolchite kan jedhe maddi keenya Awwadaay irraa BBS dubbise kun nuti qeerroon Oromoo mukukkula qabsoo baroota hedduuf keessa dhaabbannee injifannee jirra waan ta'eef Oromiyaaf jecha aarsaa barbaachisu kafallee labsii kana hojii irra oolchaa jirra jedhe. Marsaa 5ffaan guyyaa lammaffaa kuusuutti jira. Bifa ajaa'ibaatiin tuufee jira. Makiinaan xixiqqaa kan ta'u gura keeroo dabsisee tarkaatti ajaa'ibaa irratti fudhachaa bulleetti oollees jirra. Ammallee ituma jirra. Haalli jiru akka waliigalaatti karaa baadiyyaa irraa magaalaa seenuu aanaa magaalaa aanaa wal qunnamsiisu akkasuma godina wal qunnamsiisu guutumaan guututti dhaabbatee jira. Fakkeenya Awwadaay giddu gara godhatee walitti ta'e Haramaa, Dhangalgoo, Qarsaa, Qobboo, Laangee akkasuma Calanqoo fi Baroodaa, Harramillee, Dadar, Baddannoo, Guraawaa, Kurfaa fi akkasuma Daawwee fi akkasuma Miidhagaa Lolaa, magaalaa Facaatuu akkasuma Jaattoo, Ejersa Gooroo, Gursum, Funyaan Biiraa, Baabbilee fi akkasuma Faddis Bokkoo, Hararii fi naannoo Hararii maatimaama ijaaraa akkasuma galma Abran Qalloo Dirradhaa Tataatti makiinaan hundi guutumaan qeerroo kabajee labsii qeerroo kabajee dhaabbachaa jiraachuu isaati makiinaan keessaa gurguddaan jiru irraa ol deemuun. Haaluma wal fakkaatuun kibba baha Oromiyaa godina Arsii fi Baalee magaalota akka Baalee Roobee, Gindhiir, Gooba, Shaashamannee, Dodola, Adaabbaa, Asaasa, Qo'ee, Kokkosa, Ajjee fi magaalota biroo keessatti qeerroo kibba baha Oromiyaatiin labsiin qeerroo marsaa 5ffaa guyyaa lammaffaa isaatiin hojii irra oolaatii jira. Konkolaachiftota uggura geejjibaa kana cabsanii imalan irrattis tarkaanfiin fudhatamaatii jira. Gabaasni lixa Oromiyaa irraa nu gahe ammoo akka mul'isutti qeerroon lixa Oromiyaa shira murni biyya bulchaa jiru xaxeen danqamtus labsii uggura geejjibaa kana afaan qawwee jalateetti hojii irra oolchaatii jirti. Lixa Oromiyaa magaalota akka Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo, Qeellam Wallaggaa, Najjoo fi magaalota biroo keessatti hojii irra oolaati jira. Gabaasa kutaalee Oromiyaa garagaraa haala kanaan gabaasaan keenya Oromiyaa irraa nuuf dhiyeesseetii jira.
Tole lagennan marsa shanaffaa kun bifa wal fakkaatuun Oromiyaa guutuu keessatti itti fufeetti kan oole jechuudha guyyaa kaleessaatis bifa wal fakkaataatiin ooleeti jira. Mee gara baharraa inni isin oofaa gara bahaa Bordoddee Asaboot Meessoo Ciroo Hirnaa akkasuma Baddeessaa Galamsoodhaa fi Machaara Miilqaa'ee dabalatee shanan dubboo Malkaa Balloo Gooroo guutuu Dadar Qobboo Meettaa Calankoo fi Laangee Dangaggoo Haroo Maayaa Awwadaa Harar Baabilee fi guutuma baha Oromiyaa keessatti bifa wal fakkaataa ta'een itti fufuudhaan cinatti lagannaa kana godhuu qofaan cinatti immoo tarkaanfiiwwan labsii geejjiba kanaa warreen cabseerratti tarkaanfiiwwan iddoo adda addaatti fudhataa jiraachuu isaa ifatti kan nuti mirkaneeffannee jirru. Labsiin kun gara baharraa kibba baatti yookaan gara baaleedhaa fi gara achitti yoon deemne Gimbiir Jaarraa Roobee akkasuma Arsii Lixaa Shaashamanneedhaaf dabalatee bakkoota garaagaraa keessatti bifa wal fakkaataa ta'een halkanii fi guyyaa halkan edaatis lagannaan kun bifa wal fakkaataa ta'uun akkaataan milkaa'u irratti itti fufaniiti kan jiran jechuudha. Qeerroon gara kibba bahaa jechuudha. Akkasuma immoo kaleessa gabaasni kun gara lixarratti xiqqisoo haalli gaariin hin turre. Sababa tarkaanfiiwwan maqaama nagarratti mootummaan bilchiginnaadha yookaan ammoo mootummaan hordofa faana naftanyaadhaa ta'u kun maqaa qabsoo Oromoo mooraa qabsoo Oromoo laalcheessuudhaaf jecha hawaasa nagarratti tarkaanfii fudhate saniin olola sobaa kanarraa hafarsaati kan turanii garri lixaa haaluma kana keessatti illee yoo jiraatan tarkaanfii kana bifa wal fakkaataa ta'uun itti fufanii isaan kan oolan jechuudha. Tarkaanfii labsii lagannaa qeerroon marsaa shanaffaadhaaf labse jechuudha. Akka shammaatti isaanii Naqamteedhaa kaasee Gimbiidhaan naannee Mattuu Ilbaa Booraa dabalatee Dambidolloo Shaambuudhaatti akkasuma magaalota aanaadhaa fi godinaalee lixa Oromiyaa keessa jiran keessatti bifa wal fakkaataadhaa fi bifa milkaa'aa ta'een labsiin kun hojiirra ooluusaa qabatamaadhaan ganama kanarraa kaasee anis hordofaatiin ture qeerroon gara bilbilaan naangayaati kan turan jechuudha. Sammaneedhaaf gara kibba Oromiyaa irratti konkolaataan lafa daandii Oromiyaa fi akkasuma kutaalee ollaadhaa wal qunnamsiisuu cufameeti kan jiru keessattuu daandiileen gara Finfinneetti deemu cufameeti kan jiru jechuudha. Kana qofaa miti lagannaa marsaa shanaffaa kun lagannaawwan marsaa afuraffaa dabalanirra humna qabaachuusaa dhiibbaawwan magaalaa Adaamaatiif akkasuma magaalaa Finfinneetti godhameen garaagarummaa guddaa qaba. Kaleessa fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa keessa taaksiileen magaalaa keessa deddeemanillee sodaa maaliif ta'ullee yoo baate sochiin isaanii hanga duraanii caalaa laafaa ta'uu isaati kan agarre. Haaluma kanaan ammoo mootummaan sirna naftanyaa kan yeroon isaa mooke yaada dulloomaa qabatee deemu kun mooraa qabsoo Oromoo laamsheessuudhaaf jecha gara lixarratti sochii qabsoo Oromoodhaa balleessuudhaaf jecha tarsimoo kana yookaan ammoo tarsimoo qabsoo Oromoodhaa laamsheessuudhaaf kana akka inni hojiirra oolle godhuudhaaf jecha gochoonni bedengedda hojjetee fudhatama qabsiisee jira. Shanii bosoo gurra hin kanneen lagannaa isaa kan guutuu Oromiyaatti labsate hojiirra oolchuu dandeetti jira jechuudha. Gabaasni guutuu Oromiyaadhaa. Labsiin oggura geejjibaa qeerroon labsame kun labsiiwwan kanaan dura darbee caalaa humna akka qabutu gabaafamaati jira. Kun ammoo jijjiirama magaalaa Finfinnee fi Adaamaa irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuu irraa kan ka'e hanqinni tajaajila geejjibaa uumameeti jira. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaatti ammoo sababa labsii qeerroo Oromootiin jimaan guyyaa kaleessaa fi har'as akka hin seenin BBS odeeffateeti jira. Jimaan dhoksiyaan seensifames akka malee qaala'us maddeen garasii dubbifnee nuuf gabaasaniiti jiru. Oduu biraatiin godina Shawaa Kaabaa aanota garaagaraa keessatti labsiin qeerroo marsaa shanaffaa guyyaa lammaffaa bifa gaariin hojiirra oolaa jiraachuu maddi keenya Salaalee irraa dubbifne BBS irratti himeeti jira. Akka qeerroon Shawaa Kaabaa Salaalee irraa dubbifne jirutti labsii qeerroo Oromoo marsaa shanaffaa guyyaa lammaffaa kana danquuf humnoonni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii Oromiyaa poolisii federaalaa dabalatee aanota godinichaa keessa qeerroowwan jajjaboo guuranii mana hidhaatti darbaa jiraachuu isaa nutti himeeti jira. Magaalaa Fiichee keessatti humni waraanaa Ooraliin socho'an baay'ina hawaasaa caala kan jedhu namni kun waraanni kanneen doorsisaa sodaachisaa uummata irratti geggeessaa jiraachuu dubbata. Ta'us labsii qeerroo hojiirra oolchuu irraa ni hin danqine kan jedhe maddi keenya Salaalee irraa dubbifne daandiin naannoo Amaaraa irraa Shawaa qaxxaamuree gara Finfinnee deemu bakkoota tokko tokkotti cufamu nutti himeeti jira. Gama biraatiin kan jedhu qeerroon Salaalee irraa dubbifne kun ajjechaa jumlaan lixa Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwatame
uumamee fi shira mootummaan ofii galaafatee shanee jedhu kana balaaleffachuu qeerroo salaale BBS itti himem. Mootummaan bilisummaa Oromoo fi Amaaraa walitti naqee umrii dheereffachuuf kana hojjeta malee qaamonni maqaa Oromootiin hidhatee gocha akkanaa hin hojjetu. Uummanni Oromoo kana beekee mootummaa kana irratti qabsaa'uu qaba jechuun dhaammateetii jira. Godina Shawaa Kaabaa Salaale sochiin waamicha qeerroo marsaa shanaffaa guyyaa lammaffaa ilaalchisee haala amma keessa jiru Shawaa Kaabaa ispeeshaal aanolee Shawaa Kaabaa hunda keessa humni addaa fi poolisii federaalaa guutee jira. Qeerroowwan bebbeekamoo aanaa mana hidhaatti boraa jiru. Dabalataan bulchiinsa magaalaa Fiichee yookaan godina Shawaa Kaabaa ilaalchisee akka jirutti baay'ina uummataarra baay'ina tika mootummaa fi humna addaa jedhanii poolisii Oromiyaa santu caalaa ooraaliidhaan uummata rifachiisu uummata dararaa jiru. Sochiin naannoo Amaaraa irraa gara Finfinnee godhamaa jirullee akkasuma rastooffatee jira. Garuu keessattuu mootummaan bilchaginaa kan mootummaan biyya bulchaa jiru kun isa dhumaa ta'uu isaa beeknan uummata humna qabu isin bitaa jiru. Du'aatii isa waldaa galaalchisee shira mootummaan bilchaginaa dalagaa jiru kana ilaalchisee akka qeerroo Salaaletti shirri kun shaniidha ajjeese jedhee mootummaan bilchaginaa shira dalagaa jiru yoo dhuguma du'aatii sun kan naannoo Amaaraa ilaallatu ta'e amma hammaatti osoo naggeeffamin yookaan immoo jimlaadhaan osoo hin duun akkamitti jiraachuu danda'anii uummanni Oromoo dammaqee shira mootummaa nafxanyaa yookaan mootummaa bilchaginaa kana ilaaleetoo shaniidha kan jedhe soba ta'ee hubateetoo shanii. Lakkoofsi namoota Wallagga Lixaa keessatti ajjeefamanii 54 gahee jedha dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International. Lakkoofsi kun ammoo kan mootummaan Itoophiyaa fi Komishinii Poolisii Oromiyaa himeen wal faallesem. Gamtaan Awuroopaas yaaddoo siyaasaa biyyattii irraa qabu ibseetii jira. Gabaasa guutuu isaa Badrii Yusuftu qindeeffate. Lakkoofsi namoota Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeefamanii dabaluu maddeen gabaasanii jiru. Dhaabbanni mirga namaaf falmu Amnesty International namoota lubbuun hafan waabeeffachuun waboo hidhatanii bosona jirantu gochaa kana raawwate jechuun ibse. Garuu gabaasni kun qaamota Oromoof ilaalcha gaarii hin qabnee fi maqaa Oromoo xureessuu fedhan irraa kan sassaabame jechuun namoonni hedduun qeeqanii jiru. Kana malees baay'inni namoota ajjeefamanii kan dhaabbatichi ibse kan Komishiniin Poolisii Oromiyaa ibse 32 jedhuun wal faallesse. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii akkamiin dabaluu akka danda'e qorannoon mirkaneessuun jiru. Komishiniin Poolisii Oromiyaa lakkoofsi namoota haleellaa kanaan lubbuun isaanii dabree 32 jechuun kan gabaase yeroo ta'u isaanis dhiirota 23 fi dubartoota 9 jedhe. Kana malees kanneen biraa 10 madaa'uu Komishiniin Poolisii Oromiyaa ibsa baaseen hubachiise. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaatis lakkoofsuma kana fudhatuun gabaase. Gama biraatiin jiraattonni 200 gaan qeef qabeenya isaanirraa akka buqqaan maddeen gabaasanii jiru. Garuu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame kun diraamaa mootummaan hojjetee jiru namoonni hedduun humni waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru mootummaan gochaa kana isaatu raawwatee jee ammoo gochaa kanarraa an bilisaa jee jira. Haleellaan sadaasa tokko bara 2020 raawwatame kun erga raayyaan ittisa biyyaa odeeffannoo dhaga'ee madda isaa gadhiisen guyyaa tokkoon booda ta'u maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Humni waraana mootummaa nageenya eegsisuuf bobbaafame maaliif naannoo miidhaan kun itti dhaqqabe gadhiisee akka ba'e Amnesty International ibsi gayaan ittiin kennamne jechuun qeeqee jira. Addi bilisummaa Oromoo ammoo ajjechaa raawwatame kana miidiyaarraan dhaga'ee jee qaamni biraa ajjechaa kana duuba jira jechuun mootummaan komatu TPLF yeroo ta'u obbo Geetaachoo Raddaa komiilee TPLF irratti kaaniif deebisaa kennaa oolu nunuffisiisee jira jechuun dubbicha xiqqeessan. Nageenya uummataa eeguuf dirqama isaa kan ta'e mootummaan qaama biratti quba qabaa jechuunis qeeqanii jiru. Dabaluunis TPLF Abiyyi Ahmad kuffisuuf fedhii yoo qabaate Gullisoo Matakkaliif gurra fardaa deemuun daa'imman ajjeesuu isa hin barbaachisu jechuun himata mootummaa fudhatama dhabsiisan. Obbo Geetaachoo Raddaa muummeen ministeera Abiyyi Ahmad hanqina biyya bulchuu qaba jechuun yeroo hedduu qeeqamaa jiran ajjechaa raawwatame kana ilaalchisuun ibsa gaddaa baasaniin diinonni Itoophiyaa yoo nuti bulchine malee biyyi hin jiraattu jechuun ka'anii jiru jedhan.
haalli siyaasaa Itoophiyaa daran yaaddessaa ta'uu kan ibse ammoo gamtaa Awurooppaati. Itti aanaan gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell ibsa marsariitii gamtichaa irratti barreessaniin wanni Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hedduu cimaa fi yaaddessaadha jedhan. Qaamoleen hundii fi biyyoonni ollaa Itoophiyaatis muddama hir'isuuf jechoota dubbii hammeessan dhaabuu fi loltoota bobbaasuun wal tuttuquu dhiisuu irratti hojjechuu qabu jechuun hubachiise Joosep. Kun hin ta'u taanaan nageenyi biyyattii fi naannichaa guutummaatti ni boora'a jechuun yaaddoo qaban ibsan. Gamtaan Awurooppaa akka jedhetti marii biyyaalessaa qaamolee siyaasaa hunda hirmaachise geggeessuun waliigaltee biyyaalessaa uumuun yeroo kamuu caalaa amma barbaachisaadha jechuunis hubachiisee jira. Kun ammoo uummattoonni Itoophiyaa hegeree dimokiraatawaaf badhaadhina akka qabaatuuf furtuudha jee. Humni yookaan humnaan sodaachisuun filannoo ta'uu hin danda'u jechuunis akeekkachiisee jira gamtaan Awurooppaa. Gamtaan Awurooppaa itti fufuunis riiformii Itoophiyaa keessatti taasifamu cimsee akka deeggaru himuun kana milkeessuuf ammoo daandiin tokkichi mirgoota namummaa kabaja olaantummaa seeraa eegsisuu qofa jee jira. Kana taasisuun ammoo filannoon bara 2021 bilisaa fi amanamaa taasisuuf wabiidha jee jira. Mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jidduutti wal morkiin jiru muddamsuu hamaadha jechuunis yaaddoo isaa ibse. Kana malees dhaabbanni wal dhibdee addunyaa irratti qoratu International Crisis Group muddamni mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay jidduu jiru cimee waan itti fufeef walitti bu'iinsatti ce'uu mala jechuun onkololeessa 30 bara 2020 ibsa baaseen akeekkachiisee ture. Qaamoleen lameen mootummaan federaalaaf kan naannoo Tigraay haal duree tokko malee taa'anii mari'atuu qabu jechuunis yaada furmaataa dhiheessee jira dhaabbanni wal dhibdee idil addunyaa qoratu International Crisis Group. Oduu keenya xumuraatiin gamtaan Afrikaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furuu fi nageenya biyyattii keessatti buusuuf dhaabbileen siyaasaa waliin marii taasisuun ce'umsaa gara dimokiraasii milkeessuu qaban jedhan. Durataan Komishinii Afrikaa Muusaa Fakii Mahamad uummata nagaa jeequmsa biyyattii keessa jiruun lubbuun darbaa jirtuuf gadda itti dhagame ibsuun maatii fi namoota miidhaan irra gahe akka saffisan bayyataniif hawwii qaban ibsaniiti jiru. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakiin ibsa har'a sadaasadii bara 2020 marsariitii dhaabbatichaa irratti baaseen rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti uumeen lubbuun namaa galaafataa jiru kana dhaabsisuuf mariin paartilee siyaasaa waliin taasifamuu akka qabu barruu isaa tanaan ibseeti jira. Furtuun rakkoo siyaasaa biyyattii marii paartilee siyaasaa waliin taasifamuu qofa jechuun isaa ragaan marsariitii dhaabbatichaa irraa arganne ni foomsa. Garuu gareen bulchiinsa biyyattii harkaa qabuu fi jeequmsa biyyattii keessatti dhalateef abbummaan kumatamu paartiin bilisiginnaa marii biyyaalessaa paartileen siyaasaa dhiyeessaa turan lagachuun daandii siyaasaa isaa qofa ittiin tarkaanfachiisu irraa imalaatii ture. Haalli paartiin biyya ittiin taaligaa jiru guyyaa gara guyyaatti nageenya lammiilee Itoophiyaatiif sodaa dabaluu malee abdii dimokiraasii fi nageenya akka hin qabne namatti agarsiisa. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kaleessa himaalee naannichaatiif kennanii mootummaan giddu galeessa lolan irratti labsee jira jedhe. Kun ammoo lola kana ammoo ofirraa deebisuuf qophii ta'uu hime. Kun ammoo sodaa nageenya lammiilee daran dabaleetii jira. Nageenyi naannoo Oromiyaa, naannoo Somaalee, Affaar, ummatoota kibbaa fi Beneshaangul Gumuz keessaa dhabamuu fi lubbuun namaa yeroo gara yerootti baduun yaaddoo guddaa sirna afaan qawweetiin biyyattii bitaa jiru ta'eetii jira. Gamtaan Awurooppaas haaluma wal fakkaatuun nageenyi Itoophiyaa keessaa dhabamuun isa yaaddessuu ibsuun mariin biyyaalessaa adeemsifamuu qaba jechuun ibsa baaseetii jira. Media Network. Subscribe.